Gaaffiin isin gaafadhu malee gaaffii biraan dhiisa. Aziza. Wayyee. Bikki dubbiin irraa kaate. Waanuma urjiin jettee asii sirra deebite. Ta biraan ni qabdanii? Namni beekaa waan gizeessan xiqqishu naa obsi karamee namni gizee haasa'u wanta gizee san exactly jedhamee fi gizee irra deebi'ee jedhamu takka tahuu malutu dhaba si galee ani garuu akka hubadhetti homa amma jedhe sani. Waanuma takka jettani sillachuutu akka nuti dhageenyetti. Oromoo as jala jirtan nama 500. Waanuma nan dhageessanii afaan Oromoo haasa'u jirra waan ta'eef. Akkanuma kana miti. Jara keenya waan eega san booda waliin jettan diimtu, gurraatti, adii, idaalatti, buburree waliin jettan laaffisaa laalaa san. Namni takka gizee qirjee waliin faarsu. Isin nama biyya garagaraa dhiisi obboleetuma waliin dhalattee yookiin haadhateeti wajjin wal loluun numa jira. Akkanuma kanaan Aziza dhiisi ragaa kanas gaafachuun deemani dubbii gabaabsi. Stop. Bakkitee biraa stop dhaabii dhiisi. Rami please commentii nu cufi. Ani ala balazaa amma saadee beekan mammalee as keessatti. Mee qoysii cufa. Ajaa'iba talqootira. Cufamteemma? Mee qoy ani leefti keessaa wal qixxaannaa uunuuf. Jara keenya. Naani? Waayee Rami. Urji, miti raa hamma isin sadeenu. Namni walitti aaree tokkollee waliin faarsu wal arrabsaa. Isinii galaa? Yaa. Garuu waan ammaan tana akka namaa obboleessa keessanii tokkotti Karamella maal qabu osoo dhuunfanne. I know right? No, sirrii goone naani. Rami wallahi hedduu takkan ajaa'ibu jirta. Hedduu takkan ajaa'ibu jirta Rami. Urjii wallahi billahi namni waan takka sin jedhu jiru. Urjii achitti rakkoo qaba. Urjii please. Urjii sanbari sin achitti sin argatee asii dhuftanii eegaltanii bara. Urjii yoo roorrisuu barbaadde roorrisnan hunduyyuu kabajaanii naasoo naa kabajaa. Miitu godhadhaa isin sadeen onaa isin godhe. Gurraacha welkaam godhame. Gurre. Wayyee. Ijoolleen nurra gurguddattee nuun dhageessu. Mee maajaa dhibannaati? Maal jedhama maa jechuun danda'u malan jedhatteeti. Maarree jettee as jettee irra nu oolchanii nu bulchuu deeman nuti majaarsa gurguddaa kana. Abbootii biyyaa kana. Haala rakkisaadha akka. Hin taasan? Hin ta'u abba. Si dhaga'uu qaban malee. Ragaa fi ragaa tokkoon barbaachisu bakka jecha keessallachuu dhageen jira. Karaa nagaa adeemna amma. Namni nama walirraa ajjeese jira. Namni irraa du'e jira isin keessa. Arrabaa waa walii jettanii wal jala hoostanii. Namni wal sodaatee walirraa hoosanii jira. Aziza. Jira moo hin jiru? Arrabaa walii waa hin jenne arrabatu nuun jedhame nu. Watakka hin jenne nu watakka illee nama hin arrabsine. Qoy. Naaniin dubbattee jirti ani hin callisuu yoo namni na tuqee waa je'een jira. Atuu jettee jirta naaniin eeggaasan eega ja'amtee booda jettee deebistee fi irraan deebi'a amma asoo reefu haasawatan san hin dagattanii so akki goonu. Gabaabatti kun beekama. Abbaan fedheehu abbaa keetii wajjin wal loluun numa jira. Gaafa qeriin dhufte gaafa aariin dhufte nam tokko wal jalaan callisu wanti kun waan torbee gahee guyyaa maareetti jettanii wayaarra turee bubbulee dhufe qalbii keessatti illee ta'u. Har'a kakalaas wiiti adda ka har'aattu iyyuu kana guutuu fide malee kakalee dhumu ani bari ka jalqabaa irraan baana ka jalqaba waan gaafatan Aziza hayyee ani isin irraa gabaabta gabaabatti ammaan tana urjiin jecha jalqaba anaatu je'ee
san dogongora yookiin badii ta'uu fudhadheetiin jira. Urjii atillee gizeen si gaafadhu wanni dubbiin irraa kaate san ta'uudha afaan keetirraa dhagahan. Ani haqa biran dabru. Kanaafuu urjii dubbii reefu jalqaba haasootti eegalte san. Ani jara kan aarsuu xiyyaa waan haasoo xiyya keessatti waan hin jeesan irraa yoo aaran hin beekne san jechuu xiyyatti san qofaan fitti beekaa jette. Isaan illee bakka dubbiin irraa kaate gizeen dhageeyu ani dubbiin sanuma ta'u dubbii san jechuu keetitti dhiifama gaafadhu. Galatoo. Okay. Nin gaafadha dhiifama rakkoon qabu akka ajaa'ibatti hin gaafadha. Dhiifama jechuun guddina malee xiqqinaamti. Kanumaafu yoo hayin hin jiru arsii fi baala sikkomondoodha ilmaan sikkomondootii tokko jechuun kiyya badii ta'e naani karameel dhiifama guddaa. Giin wanniin ana asirratti waan biroo ijoo hin deemu wallaahi rammee silaan ani hammeenya takkiin waan biroo gandummaa qabaadhe gammachuun fuula bareedaan hogguu namootaan san mo'amuu kiyya beekee aarsiin ni dandeessi king of king jee hin boo. As biratti sorry injenni barate. Naani obsi ibsaan mana isaa seera mana isaatti yoo hin jenne bahuun hin jiru bara abadan seera qabaa barmanni namaa yoo hin jenne. Bakka galatoo mi'oorji walii deddeebisuun mirgan qabda namaas. Aziza. Oh. Ni laal maal jettee Oromoon ni beektaa? Niin tolchaan dubbii balleessee biran kunnee jaan. Niin balleessaan dubbii ammoo bagaan godhee biran kunnee jaan. Si gala afaan hin anaasoo? Sirriin naaf gala. Amma booda yoo jeequmsa ifiifeetan malee dubbii tana asumatti fixanii nu kabajanii deemuudhaan sirraa eegamu. Namni nama walirraa ajjeesee hin jiru, namni nama walirraa ajjeesee numa araarama. Si galee? Yaa. Kanaafuu wanni dhiifama bira kutu hin jiru, dhiifama qeebaltanii nagaan adda deeman. Waan biraa qabdaa? Baay'een qaba garuu haasawuu waan fidu rakkoo miti. Liqimsi bakka bishaan itti dhugu. Iznidha. Maal jettan? Qeebaltanii dhiifama nu kabajanii? Namni jaallatanii isaanii kabajanii rabbisaa kabaju jaalala kabajaan of kennitee asitti nu yaamuu keetiif baay'ee galatoomi. Urjii ifama si goonee jiraan wanta kalee hammeenya sitti hin qabnu bareedduutiyaa. Awwaalalee badii sitti hin qabnu ifama si goonee jira. Ifamarraa hafni lammii teenkifaamaatti galatoomi. Galatoomi naani hagaluma dubbiin. Aziza waan jetti jira? Akkuma isheen jette galatoomi rammee. Galatoomaa isinsa deemuu dandeessa nama. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Galatoomii rammee. Hagasuma walitti hin deebinaa kana booda. Afoon anillee warra ezzalatis kanan muufatta yoo jiraatan afoon anillee. Taa'uu dandeessan yaa'uu dandeessan. Waan fedhan kanaa. Ati asuma cinaa kenna taa'e xiqqoo hayyee wayye jenna. Hayyee taate. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني لفتين الامتياز. الامتياز بينه لفتين ما الامتياز. ونندم نجرت. لفتين ولا امتياز. Ali. كنا نتنا تربي الرجل ربي نقول نما جيفتي وانت سيارة. أنا مقرن. وراتشو السلام عليكم. Alaikum salaam. Adda qoy naani waliin jirra qoy. كيف دمينك يا نجا؟ Kuyii badii immoo yaadamtee jirta bara. waan qabu haa naannoo hojii jiraatte nama jabaa hojii jirta. Miira keessa jira miira keessa haan wayi. Boo miira keessa feete boon
Ramee fayyida kan ramee eegatti qofa jaabatu. yaa wayyaawtiin jira alhamdulillah du'aa naa godhaa mee namni dilli dhuftan kun qottaati baga dhuftanii subscribe youtube illee naa godhaa Radan turkii du'aa godhaa Berapa kan? Oye, Ramee injira. Dajin. Akkana. Ya. Gurbaan keessan diimaan bareedaan kun wayi walitti sindisa. Bawa namni nama fadha bakka waa jandaan jirtu fadha namni. Wallahi. Gaafa olii jechuu sana bira. No. Namni wooma himuu fi wooma dhaga'uu fadhaa miti. Maaliif sasila? Abaluu kana waliin jee abaluu faana kana wallolanii ummata dibbuma aduu keessa kaa'u bicha nambar waanii. Gigaa jira. Qaanii. Boo kun ummanni bara obboleeyyan wal lolchiisa. Ensu. Wayinee magaalaa akkam dhufne. Kottu. Eessaan jira dara mee'aan eessaan jira? Didi jira. Suma jettu. Mom, kami si barreessisa laale. So, we time. Okay. Inshaallah. Eqqadaadhaan jedhame yoon eqqadaadhaan sun katsaakadhaan inshaallah. Ni milkoona naaf hadilleen inshaallah rammee kiyya. nacc suuf nacc sande wes togor. Rammee eqqadaadhaan sun katsaakadhaan እናንተም ni milkoona inshaallah. Abo amma kan jimmataati leenca gattu gaadiin. Boo live leencaa miti live goolii miti waan feeteewu. Mee gattu Yaamteen gaadiin dhabdu maali? Mee gattu Kan hangattu kaa jirra hangattu qurra naa wayya ummata kan hangattu kaa mee jirra. tuyiteen garsiistu duba. Ummata harki goggogaa. Rami, Yoo naani. daqiiqaa 30 kiiloomeetira milikiitii argachuu danda'a. Nama seerabsu jira. Yaa. Eegi. Sirraan shishin godhaame eenyunni? Manni fettaallee achitti barate asitti dhufee rabbii kiyyaatti mudate. Manni kuni mana mee qulqulleessi adii. Boo kana Naasimi. ni qulqulleessan naaf zannubee irra dhiisa zannubee. Tokkoon dhiisii nama beeytullee maan ta'e. Namaan jamaa dhiite amma kinaan ofi jira deeqaa shanii fi namaan jamaa dhiite narraa shishin godhaa Oromiyaa. Waraanaa jiraa boo jala kana. Naan iyyee. Dokkee kobantii barreessuun datti naaseen Waan akka yaadina shishin bilaa kun tataa. Mana rammee jirta. Oromiyaa Didi jala. zannubeen afaan Oromootis Ingiliffaas Amaariffaas ni beeyti Soomaaliffaas ni beeyti ni cucuqqaalti jechuun uummata kana. Shaashaa jaa.